Hai hai ashama dhaggeeffattoota kabajamtoota YouTube channel kootii har'a deebi'eetii kachi jedhee isinii dhufee jira. Akkam jirtan akkasiin hundi keessanuu akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'a kanan dhufeef mataa kiyya kaleessaa viidiyoo irratti isinii hojjedhe akkuma kana lasallasee bareedee bifa kana fakkaatuun kan bule. Har'a immoo wanta ani godhu mataa kiyya kana quxuxurina wadhaa jechuudha. Maaliif sababni isaa qilleensi gara garaa keessa galee mataa keenya yeroo gabaabaa keessatti nu dheeressu waan ta'eef foolii badaallee hin fudhatu. Hamma dhumaatti na waliin tura. Warri maatii ta'an jajjabeessaa turtanis guddaa galatoomaa. Laayikii godhaa. Ijoollee hedduun irra seentanii ilaaltaniiti kan baatanii. Viidiyoo qofa ilaaltanii hin beekna. Harki isin dhukkuba baasii hin qabu. Eega ilaaltanii laayik gochuun sheer gochuun nama biraan naaf gaadha isiniin jedha. Hanga dhumaatti na waliin tura. Hamma qarshii keenya baasnee nama biraa bira deemnee hawwannu san ofuma keenya mataa keenya bareechinee hawwachuu hin dandeenya jechuudha. Inni tokkoffaa yeroo keessan itti fayyadamuudha. Inni lammaffaan immoo qusannoo qarshii keessaniitti bareeda. Inni lammaffaan jechuudha. Inni sadaffaan immoo harka nam tokko mataa keessa isiniif hin magarsu, isiniin tamacha'u, isin nyaataa, isin hoskisaa, forforii isinitti naqaa. Maaliif harka keessan yeroo hunda harka keessan osoo hawwattanii bareedaan jedha. Akkuma argitan kana bifa bareedaa qabuun kana hawwachaa jiru jechuudha. Hunda caalaa mataa keenya kunuunsuu qabna. Duuduunis mataa keenya kan waliin du'u. Hunda dursa dubartiin mataa ofii yoo kunuunfatte bareeddi. Sinin jedha. Wanna gaafachuus barbaaddanoo jiraate na gaafadha. Amma koo kanallee bareechitanii dha'uu sobaattaan sababni isaa yeroo hunda ofirratti waan dha'uu fi akkuma sanitti toletti bakka 2 bakka 3 bakka 4 akkas amma kanallee qaqallisuu baattan jechuudha. Na waliin tura amma dhuma ga'uudha. Caafii isaa ga'uu dha'uu qabna. Maaliif caccabaa jechuudha. Marratti dheerina rifeensa kiyyaa garuu akkatti ilaalan gabaabaa fakkaata. Hunda isaa quxuxurii awaan jiru ani caafii kanarraa quxuxurii beektanan isaa duwwaa mooyyuu duwwatti akkasinitti mul'atu jechuudha.
sababni isaa ani fuuldura qofa qututturii godhee fi adda kiyyarraan akkanaa marguun barbaade gara duubatti guttutuun barbaanne yeroo duraa addi kiyya baay'ee guddaa ture amma dabba isaaniitti marge baay'ee tokko naaf intinee jechuudha naaf tamacha'e oduuwwanii isinitti agarsiisa. Irra caalaa buuphaa fi wantoota kalee fayyadame sanuu fayyadamtan mataan keessan bifti isaa baay'ee bareeda. Lislis jedhee namatti tola. Yeroo jalqabaatiif faashinii hojjechaa jira. Akka xawaa'een beekachuu kiyya. Yookaan qututturii yookaan immoo hunduma isaatan gara duubatti wadda ture. Umashi gahuun awa fixuun qabachuudha. Inni bifa kana fakkaatu jechuudha. Gara duubatti namoonni dugda kootirra naaga'ee jira jechuudha. Amma gahuun waliin tura. Faashiin mataa maqaan isaa mukumtu malatti na barreessa. Bifa kana fakkaatuun hojjetadheetii xumuree jira jechuudha mataa kan kooti laaladha. Bifa kana fakkaatuun jechuudha. Amma isa kana duubatti gottuteetii miti kanan qabsiisu. Asii jechuudha. Bifa kana fakkaatuun yookiin immoo akkatti jechuun kan agarsiisu. Yoo isinitti tole like, share, comment gochuun na jajjabeessuun irraa fatina guyyaa biraa viidiyoo biraatiin amma deebi'ee dhufutti bye bye.